Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii baruftu har'a kan waliin ilaallu tokko tuqaa torba the emergency of state kan jedhu waliin ilaalla. Egaa xumura viidiyoo kanaatti na hordofaa isiniin jedha. Emergency of state kan jedhu maal jechuu akka ta'e waliin ilaalla jechuudha. As discussed above, the Neolithic age led to a sedentary way of life among human communities. Egaa barnoota darbe keessatti jechuudha. Viidiyoo darbe keessatti Neolithic age waliin ilaalee ture. Neolithic age keessa egaa maal gochaa ture dhalli namaa jechuudha. Iddoo tokko taa'ee tasgabbaa'ee jechuudha. Iddoo tokko taa'ee adamoo osoo hin deemin akkasumallee firii mukaa barbaacha osoo hin deemin maal gochaa ture? Iddoo tokko taa'anii maal gochaa turaniiru? Horii horsiisaa turaniiru akkasumallee oomisha midhaanii oomishuu eegalaniiru jechuudha. Kana jechuun jireenyi isaanii akka isaan iddoo tokko taa'anii jiraatan isaan gochisiiseera. Akkasumallee community waliin uumaniiru jechuudha. Akka iddoo tokko taa'anii jireenya gaggeessan isaan godheera. Bara kam keessa kun egaa bara Neolithic age keessadha jechuudha. Those time this community would become enormous. Egaa kunis community kunis egaa maal ta'a dhufeera jechuudha. Baay'achaa dhufeera jechuudha. Egaa maal ta'a dhufeera? Community kun guddachaa kan dhufedha. However, human society did exist in some simple form of organization before the emergence of complex societies. Egaa complex society kun osoo dhufin dura akkamiin jiraachaa turani? Simply kan ta'e some simple form of organization. Organizationii simply ta'een jiraachaa ture osoo gara society wal xaxaa kanatti dhufin organizationii salphaa kan jiraachaa turanii jechuudha. Kana jechuun state jechuudha. Statein gaa so states may be defined as a political or organized body of people occupying a defined territory which an organized legitimate government and free from all form of external control to exercise its sovereignty within its area of rule. Egaa state gaafa jennu egaa karaa politically define yeroo gootan yeroo ibsitan maal jechuudha? Maal jechuudha egaa kan naannoo sanatti organized kan ta'e yookiin territory kan qaban birmadummaa kan qaban akkasumallee governmentii kan qaban mootummaa kan qaban birmadummaa kan qaban akkasumallee seera kan baasan ta'uu danda'a jechuudha. Politically yeroo karaa politically ilaalu jechuudha state kan jedhu kana. It must be noted that a state differ from a king and an empire. Egaa state gaafa jennu egaa kingdom irraa fi empire irraa addadha. State gaafa jennu kan mootiidhaan hoogganamuu fi akkasumallee empiraan kan hoogganamu jechuu miti jechuudha. State gaafa jennu. For a state of exist it must have egaa for a state to exist it must have state jedhamuudhaaf maal qabu qaba? Isaan kana qabaachuu qaba jechuudha. Population, territory, government, sovereignty, recognition isaan kana qabaachuu qaba. Uummata, territory, government, sovereignty, birmadummaa akkasumallee recognition beekamtii qabaachuu qaba jechuudha. Regarding the emergence of state, scholars put forward different theory. Egaa emergency statein kun dhufuu isaatiif sababa kan ta'e jedhanii theory lafa kaaniiru. Theoryin isaan kunis maali kan jedhan waliin ilaalla. One of these theory is related to religion. Egaa kana faana kan
relate ta'u kan afaan hariiroo qabu emergency statein kun dhufuu isaatiif kan sababa ta'u jedhanii lafa kaan maanni tokko religion amantaadha jechuudha. Amantaa. As a religion developed, priesthood appeared in early society. Egaa hoogganaa amantaa sanaa jechuudha. Yeroo amantaan sun guddatu hoogganaan amantaa suni maal godhaa? Society sun hoogganaa jechuudha. They began to play central role in administrative spheres of society. Such early states were now the Theocratic states. Kun egaa inni hoogganaa amanchaatiin hoogganamu kun maal jedhamee waamama? Theocratic states. Theocratic state jedhameet waamama jechuudha. They were ruled by priests. Hoogganaa amantiiti jechuudha kuni. Innis maaliin egaa kan inni hoogganamu hoogganaa amantiitiin jechuudha. Hoogganaa amantiitiin inni hoogganamu kun maal jedhama? Theocratic state jedhama jechuudha. Other way that agriculture was the major reason of the emergence of the state. Inni kabroommoo maanni tokko amantaadha jenneerra. Inni tokko immoo maalidha? Emergency state dhufuu isaatiif sababa kan ta'e inni tokko immoo agriculture qonna jechuudha. Qonna jedhaniit lafa qabu. As early society was divided economically into higher and lower classes, who produce surplus become elites. Egaa as keessatti jechuudha. Economic bakka lamatti qoodameera. Higher class fi lower class jedhamee jechuudha. Higher class fi lower class jedhamee qoodameera. Sunis immoo maal fideera jechuudha. Warreen qabeenya qabanii fi warreen qabeenya isaanii guddaa ta'ee fi warreen warreen lower class ta'an fiduu danda'eera jechuudha. Sun immoo maal fideera? Elites fideera. Elites yeroo warreen sooreyyii jechuudha. Warreen sooreyyii. Elites are rich people who had attained higher status in society. Egaa higher warreen ta'anidha. Elites warreen jedhu warra higher class jechuudha. Due to their wealthy. As a result, they would have control over others. This leading to be emergence of state. Egaa maanni warri higher ta'an kun jechuudha. Warreen elite ta'an kun maal ta'u jechuudha? Hooggantoota ta'uu jechuudha. Hooggantoota ta'u. Sun immoo akka emergency statein dhufuuf sababa ta'a jedhanii lafa kaaniiru jechuudha. Other insist that control over trade and trade routes were the principal reason for the emergency of the state. Kabroommoo maanni emergency state uumamuudhaaf sababa kan ta'e maanni maal jedhu daldalaa fi daldala. Daldalaa fi daldala. As a result, village chiefs who control the gradual replace priests with the emergence of markets. Egaa sababa kanaatiin egaa eenyufaatu hooggana jechuudha. Trade kana eenyutu hooggana? Village chief hoogganaa naannoo hooggana jechuudha. Hoogganaa naannoo village of chiefs hoogganaa naannoo tokko jechuudha. Who control the trade gradually replace priests with the emergence of marketing. Egaa village of chiefin kun hoogganaa naannoo tokko jechuudha. Maal bakka bu'a jechuudha? Hoogganaa amantaa bakka bu'a. Hoogganaa amantaa yeroo bakka bu'ugaa hoogganaa amantaa tokko dura bu'aa amantaa tokko jechuudha. Hordoftoota baay'ee qaba. Inni egaa maal godha? Daldala maal godha jechuudha? Of jala bulcha.
Daldala of jala bulcha ajaja isaa malee daldalli tokko socho'uu hin danda'u jechuudha. Kun immoo akka inni humna argatu isa taasisaa jechuudha. In addition, this chief had the power of collecting tributes and keeping the security of village and needs around them. Egaa chiifiin kun jechuudha, hoogganaan kun jechuudha maal godha? Erga waan hunda hoogganee daldala akkasumallee karaa amantii kana erga hoogganaa ta'e qabeenyummaa isaa erga mirkaneeffate maal godhe jechuudha? Warreen isaa gadi jiran warreen harka qalleeyyii maal godha? Ni hojjisiisa. Akkasumallee warra hojjetan immoo maal godha jechuudha? Gibira irraa funaana. Gibira irraa funaanu suniin immoo maal godha? Viileejiin isaa sun, naannoon isaa sun akka eegamu godha jechuudha. Akka eegamu godha. This development marked the appearance of state. Kun egaa akka isteetiin uumamu isa taasisa jechuudha. War or conflicts may also have occurred when small villages combined to establish state under powerful local chiefs by force. Egaa yeroo kana egaa yeroo security uummatu kana jechuun kan naannoo isaa eegan kan village san eegan naannoo inni hoogganu sun kan eegan jechuudha. Gibira irraa funaanuudhaan naannoo isaa sun akka eegamu godha. Sun immoo maal godha jechuudha? Waraanni illee akka ka'u ni godha. Yeroo kamidha jechuudha? Yeroo small village kanneen biroo hoogganuu deemu. Maal godha? Ofitti dabalaa jechuudha kanneen biroo. Village kanneen biroo ofitti dabaluu deema. Yeroo sana waraanni ni ka'a. Yeroo sana immoo eenyutu mo'ata jechuudha? Kan mo'atu warreen paaworii qaban jechuudha. Warreen caalatti of jalaa maal qaban? Village sana keessa security baay'ee qaban jechuudha. Eegdota baay'ee qabaniin kan mo'amudha jechuudha. Sana immoo maal godha? Guddachaatii dhufaa jechuudha. Yeroo sana waraanni ka'uu danda'a. Kanarraa kan ka'edha jechuudha kan emergency state'iin uumamuu danda'e jechuudha. Ittaan sudhaan unit summary kan waliin ilaallu ta'a. Viidiyoo ittaan waliin ilaalla. Aga amma ilaalle kana keessatti bakka gaaffii isinitti ta'e koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Nagaa naa tura.